Hello, akkam jirtu hordoftoota YouTube ko hunda dhiifama hojiidhaan xiqqoo busy ta'uudhaan kan ka'e toora YouTube kiyyarraa xiqqoo fagaadheen jira. Guyyaa har'aa kan ani isiniif qabadhee dhiyaadhe namoonni baay'een keessan akkuma karaa daddana gaafattan akkamittiin operating systemiin keenya 32 ta'uusaaf 64 ta'uusaa akkamittiin ilaalla. Akkasumas illee computer name keenya akkamiin jijjiirraa kan jedhu fi inni sadaffaan immoo erga application software tokko laptopii keenya irratti erga feenee booda akkamiin yoo application sana hin barbaanne ta'e akkamiin irraa remove goona kan jedhamu gaaffiiwwan tokko na gaafatanii turtanii isas bifa kanaan isiniin answer godha. Innis akkamidha inni jalqabaa as kanarraa akkuma argitanii as kana dhuftanii search button irra window 10 fayyadamaan jira. This PC kan jettu barreessitu sana booda as kanarratti right click erga gootanii booda bakka kana property kan jettu kanarratti click gootu bakka property jettu kanarratti gaafa click gootanii wantoota information danuu argachuu ni dandeessu. Tokko operating system nu fayyadamnu bit operating system samee akka ta'e lammaffaa immoo window meeqa window 7 moo window 8 moo window 10 moo kan jedhamu window sana adda baasuudhaaf akkuma argaartan Windows 10 fayyadamaan jiranii memory'n koo 8GB dha. Memory'n yeroo an bite processor'n koo kan CPU'n ani fayyadamaa jiru iCore 7 dha. iCore 7 fayyadamaa jira. Inni kabraan bit operating system ani fayyadamu 64. Kun maaliif nu fayyada? Yeroo tokko application software adda addaa gaafa buusnee laptopii keenya irratti fe'uuf kaanu bit operating systemiin kan isa kana exact yookaan kana yeroo ta'u baate fakkeenyaaf bit operating systemii 32 buustanii kan 64 irratti fe'uuf gaafa kaatan yookaan immoo 64 buustanii kan 32 irratti fe'uuf gaafa kaatan yeroo tokko isin fudhatu rakkoowwan akkasii ooluudhaaf jalqaba dura bit operating systemii ani fayyadamaa jiru meeqa kan jedhu beekuun isin irra jiraata jechuudha. Memory'n keessan illee yookaan RAM'n keessan illee akka ta'e beekuun isin irra jiraata. Windows 10 akka fayyadamaa jirtan sirriitti beekuun isin jiraata. Inni kabraan computer name kan irraa HP laptop kan jedhudha. Full computer name jijjiiruu barbaadan again description ilaachuu barbaadan bakka kana dhuftanii as kana change setting kan jettu kan irratti click gootu. Erga change setting irratti click gootanii booda information baay'ee bakka kana irratti argattu. Computer name irraa jijjiirtu, working group irraa jijjiirtu, everything. For example, full naming computer akkuma HP laptop. HP laptop kana jijjiiruun barbaade bakkuma kanattan nafbon jedhee jijjiira. Then save godhee kana booda nafbon jedhee naa dhufa jechuudha. Nafbon jedhee naa dhufa bifa salphaa ta'eetiin. Kanaaf hundumti keessaniyyuu before restarting save ni jedha. Yeroo baay'ee settingii kana gaafa jijjiirtan yeroo tokko maaluuf godha restartuuf godha. Kanaaf kan isin argachuu dandeessan restart gootanii booda laptopii kan isin laptopii kana maal jecha jira bakka kanaatti will change to nafbon after restarting the computer jedha. HP laptopin computer name HP laptop jedhu kana gara nafbonitti gaafa jijjiiru kan inni gara nafbonitti jijjiiramu erga restart godheedha jechuudha. Inni kabraan application software tokko erga laptopii keenya irratti feene bifa akkamiin remove goona kan jedhamuuf gaaffiidhaa fi bakkuma kana dhuftanii control panel home kan jettu irratti click gootu. Sana booda as kana dhuftanii bakka kanarraa features and program kan jettu jirti. Features and programii barbaadanii bakka sanarratti cuqaastu. Features programs and features kan jettu asirratti erga cuqaastanii booda application software laptopii keessan irra jiru hunda isaa akka kanatti argattu jechuudha. Application software laptopii keessan irra akka kanatti argattu. Then kan barbaadan irratti cuqaastanii for example kana balleessuun barbaade yoo ta'e A36 0 desktop kan jettu kana balleessuun barbaade yoo ta'e as kanarratti ergan select godhadhee booda uninstall jedha. Sana booda are you sure you want to uninstall this one jedha. Yes jedha. Then application kun automatically remove ta'a jechuudha. Kanaaf bifa salphaa ta'eedhaan tokko operating systemii laptopii keenya 32 ta'uusaaf 64 ta'uusaa akkamittiin adda baafanna kan jedhuudhaaf bifa ammaan isin agarsiisuu dandeessu. Inni sadaffaan computer name keessan jijjiiruu yoo barbaadanii inni kabraan Windows 10 moo Windows 7 moo Windows 8 fayyadamaa jiraachuu keessan adda baasuudhaaf
inni dhuma ammoo akkamittiin application tokko erga laptopii keenya irratti feene deebisnee balleessina kan jedhudha. Ulfaadha galatoomaa kana booda hanga danda'ametti wantoota isin fayyada jedhee yaadu isiniif dhiyeessuu nan yaala. YouTube kiyya share godhaa, subscribe godhaa, namoota kaaniif illee afaan isaaniidhaan akka isaan waa barachuu danda'an itti himaa. You must restart your system for the configuration change mode jedha. Restart gochuu nu gaafata waan ta'eef yes yoo jetta restart godha, then application asirratti fe'amte kun hin baddi. Yoo restarting goone garuu hanga computer keessa restart ta'utti application kun akkuma kanaatti deebitanii argitu jechuudha. Fadha yeroo gaarii ciao.